keenya darsi riyaadi saalihiin baaba jechuudha mulaaxafa baaba jedhu geenyee jirra jechuudha. Baaba 33ffaa shukrii rabbiitiin baaba 33ffaa geenyee jirra jechuudha. Gaariidha. Bismillahirrahmanirrahiim. Baabu mulaaxafatil yatiimi. Baaba jechuudha laafuuti yatiimaaf. Baaba garaa laafuuti yatiimaaf. Mulaaxafaa jechuun laafuu maxxanfachuu. Baaba yatiimaa garaa laafuuti. Yatiima jechuun aslitti mallaa abalahu jedhan. Nama abbaan qabne yatiima jedhan. Malee namni haadha hin qabne yatiima hin jedhamu jedhama. Li'annahu ammoo nama oggaa 15 gadiitii yatiima jedhama jedhanii. Baabu mulaaxafatil yatiimi. Baaba yatiima jechuudha laafuuti garaa laafuuti yatiimaaf. Walbanaati baaba ijoolleedhaaf garaa laafuuti. Ijoollee xixiqqoodhaaf. Ijoollee dubraatiif illee baaba garaa laafuuti. Banaat jechuun kun ijoollee dubraarratti jedhama jedhanii. Baaba garaa laafuuti gabaabni nu haasofnu kun. Wasaa'iri ammoo jechuudha hafaa adda'afati. Hafaa jechuudha haftoowwan lallaafotiif illee garaa laafuudha. Namuma lallaafaadhaa garaa laafuu. Wasaa'iri da'afati jechuun baaba nama dadhabaadhaaf garaa laafuu dubbanna. Walmasaakiini miskiintotaaf illee baaba garaa laafuu haasofna. Miskiinaa garaa laafuu. Walmunkasiriina warra qalbiin isaanii cabeefillee. Namni qalbiin isaa cabe hedduu. Gariin yookiin miskiinummaadhaan gariin namni jalaa du'ee gariin waa jalaa gubatee hedduu namni qalbiin isaa cabe jechuudha. Nama qalbiin isaa cabdeefillee ati garaa laafuu haasofna jechuudha. Wal ihsaanii ilayhiim ammas ihsaana isaanitti tola ooluu gara isaaniitti tola ooluu baaba gara isaaniitti tola ooluu dubbanna jechuudha. Baaba gara eenyutti tola ooluu? Gara ijoolleetti, gara dadhabaa muslimaatti, gara miskiinaatti, gara nama jechuudha. Qalbiin isaa caccabxeetti ati tola ooluu haasofna jechuudha. Washafaqaa baaba isaanii rifatu washafaqati alayhim baaba isaanii irratti rifachuu haasofna. Isaanii rifattee warra kanaa jechuudha. Garaa laafuu fi miskiinota dadhabaadhaa nama qalbiin isaa cabe ijoollee sabiyyiidhaaf yatiimaaf ati rifattee garaa laafuu haasofna jechuudha. Gaarii qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol taanni jedhe waqfid gadi qabi yaa nabi Muhammad laaffisi janaahaka kochoo kan kee laaffisi lilmu'miniin mu'mintootaaf kochoo kee laaffisi jedha rabbiin. qaala Allahu ta'aalaa rabbi ol taanni jedhe laqad kaana lakum dhugumatti isiniif ta'ee jira. Gaarii oloofi inni kun keessan jiruuti. Wasbir waqaala ta'aalaa rabbi ol taanni jedhe wasbir oofsi yaa nabi Muhammad nafsa wasbir hidhi nafsaka lubbuu kan kee hidhi ma'a alladhiina yad'uuna rabbahum isaan rabbii isaanii kadhatan wajjin lubbuu kee hidhi bilghadaati ganamaaf wal'ashii galgala isaan rabbii isaanii kadhatan wajjin lubbuu kee hidhi jarumaa wajjin jiraadhu. يريدون وجهه كان فدن حالتان فول ربي ولا تعد عيناك عنهم إن دبسين إجا كان كيسان لما إسان الران دبسين ورى مسكين جتر ران دبسين تريد زينة الحياة الدنيا جروبية الدنيا كان في الأوجة أباك بينيانا ويا جتة مسكينة تنكاري مسكينة ران يجي دبرسيتين لالين مسكين ما وجن جرادو مسكين يسو ورى ربي غبرا نهاتا أنو ملي جرسي ويا جدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ربي والتان نجي لأنه نمني دريسي كن جبادة واحد دوسراك أبا وانت إيفو أتي جراجتة جرى مسكين عبادك أبان كان إنغتين جرى السيج على جيجو. وقال تعالى ربي والتان نجي فأما اليتيمة أمو يتيمة جد يتيمة نما أبانك أمني فلا تقهر غاري إسان إنوفين إسانين نما جيجو يتيمة إنوفين هوفون قدتين وقجر واسي كدتان كنيب وقجر واسي ربر بادن تجاجل يتيمة جتشود أي نوفانولين. وقال تعالى ربي والتاني جد أرأيتا وأما السائلة أمو جتشودا إسا خدتا فلا تقهر جتشون كني غاري لا وأما اليتيمة قد ديبس وأما اليتيمة أمو يتيما فلا تقهر إسان دركين وان إسان دندين يتي إسان دركين جتشود يتيمة واني سانين دندين يتي سانين دركين كان قدعتي. وقال تعالى أما ربي والتاني جد وأما السائلة نما كدت اللي نما سكدته وأما السائلة كدتا
nama waa dhufee si kadhate falaa tanaar inoofin narraa deemi bo'aan hin kennaan jiru hin jedhin nama waa si kadhate qabaattu kenniif dhabdu callisi malee deemaa narraa hin jedhin. وقال تعالى ربي والتعالى نجد أرأيت منا فوديس الذي إسيتش قاري يكذب بالدين إسيتش كجيب سيسو قياك ياما إسا قياك ياما كجيب سيسو سنة منا وديس يا نبي محمد نافي مجد ربين إسا قياك ياما تين صوبة جدي كجيب سيسو سيفيني ما دقى فدوتي ني قياك ياما كجيب سيسو سني جاء ربين دي بيتو أمو فذلك الذي يدعو اليتيم إسا سني جتشود الذي إنك يدعو اليتيم كان يتيم ديبس كان أرغة جتشود يتيم إسا سني جتشود الذي إنك يدعو كان ديبس جتشود سن اليتيم سيتيم ديبس سني بر إسا يتيم هو في الرا ديبس سني ولا يحض إسا إن كابن سني بر إسا إن كابن سني على طعام المسكين نياتا مسكين تطار تيسا إن كام نسان أكاز يجون نياتا مسكين تطار إسان كني نفسان مسكينو تام نياتا إسان كني نسان يوخا أمو أكا نمني مسكينا بصدقة يوخا مسكينا كنو اللي إسا وانا متن كام نبر فضيلا صدق عليه مي إسان جد نسان آبر إني سنقياك يا ماكي جيبسي سيجل جيتشو سات سبحان الله غاريدا وقال تعالى قوله يدعو اليتيم نهاية أديم نتبلا مفاجة جاتا مفان وان سعد الرانسي وديسا سعد بن أبي وقاس ولوف غاري دابي سعد بن أبي وقاس جنان رضي الله عنه الله جبنا سرافة قيسو قال نجري سعدون كنا نتاني مع النبي اللهم صل على محمد وسلم ارقم ربي ولين نتاني 6 نفر جمعان مجاتان جنان جمعان مجاتان أي فقال المشركون مشركون نجاني دوبا للنبي اللهم صل على ارقم ربي تنجرني اطردوا هؤلاء اطرد يا بو ياسي جنان ياسي جم مشركتوني ياسي جنان ياسي اي هؤلاء جرى كان ياسي جدا مشركتوني نما جاتاني ارغما ربي برجر مسكين تو تانو تجد جري مشركا فقال نجدن جد اطرد ياسي هؤلاء جرى كان ياسي لا يجترئون علينا akka jarri nurratti hin jagnoomneef jecha nurraa yaasi yoo miskiintonti kun yoo ija keessa nu lallaaltee ofumatti ni quxxeessitee nu laalti nu biraa yaasi of biraa wakuntu nin ta'ee jedha Sa'ad ibn Abi Waqqas ana tokko ana jedhe ibnu Mas'ud fa'i jedhe warajulun min Hudhaydin gurbaa Hudhayd irraa fa'itee jedhe wabilaalun ammas bilaali jedhe warajulaani amman nama lama wayiitii jedhe lastu usammiihimaa intaane kan hin maqaa isaanii waamu jara sana lamaan immoo jedhe inni mu jara sana lamaan immoo jedhe nu nama ja'a kanatu bira jira ture jedhe ergamaa rabbii bira fawaqaa fi nafsi rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ni bu'ee wanni ergamaa rabbii keessa nafsi ergamaa rabbii keessatti ni bu'ee yookaan ni argame maasha Allah wanni rabbii fedhe argame ayyaqaa bu'u waan bu'uu isaa rabbii fedhe sanatu argame ila fawaqaa ni argame fi nafsi rasuulillah sallallahu alaihi wasallam nafsi ergamaa rabbii keessatti ni argame ما شاء الله وني ربي فدي هيقا ارغمو ربي تتي فدي جنا نرغم نفسي ساكيست فحدث نفسه نيهو ديسه ارغما نفسي ساتي نيهمه نفسي دما ساتي مي باسه لين دبني اي تجري كنا برادي منين نجرت مشركا كان قبد يمن سيفدي لغزي دافتما بوچوسي زور جداني جچوي قلبي ساخيسا دفي اچما نفسي دما ساتي دبته أيتوك أني جري كنا كانت أني مالي في لأنه جرى مسكين آخر جبوه سونتاني كمان ربي جرتي كانك أبطول آجل إيتي أجمع ربي فآتبه سبحان الله جارده فأنزل الله تعالى ربي والتعان نبوس قرآن ولا تطرد إن ياسين الذين يدعون ربهم إسان الربي إساني كأتن إسان الربي إساني قبران ياسين بالغداة والعشي غنما قلقلس عن ربي ساني قبران ياسين برا يريدون كان فدان حالتان جرسون وجهه فول ربي كان فدان حالتان ربي ساني قبرا جروتي ياسين برا جري ربي سبحان الله سبحان قلبي كستاسا بيجي جابر رواه مسلم تديسا كان وديس غباب متديسا كان راون نوتي ارغنو ما جنان
otuma mushrika ta'uu dhiise otuma abbaa qabeenyaa ta'uu dhiise addunyaa aalama ogganee hanga miskiina tokkoo nama ibaadaa godhuu siin ga'u jechuudha. Subhaanallah. Miskiintotaa fi akka ati shafaqaa qabaattu irraa huban. Hadiimni gadoofi. Hadiimni 261ffaan waan Abii Hurayrata radiyallahu anhu gaarii أبا هريرة وعن أبي هبيرة أبا هبيرة عايذ بن أمر عايذ المأمرين مجرم المزني مزني تكن الكفا ما خنيته وهو إني من أهل بيعة الرضوان والرجتشورا بيع رضوان كيس جرو والرقافة عادي جتشورا جالتمتو كيس جرو أني نمتي تكون جتشورا أبي هبيران كن رضي الله عنه الله جبنا سرافة كيسو قاعدة ساقا ورّي بيع رضوان ورّي أهل البدر 4 مبشران نفار فمن أن أبا سفيان جد أبان سفياني أتاني دفه على سلمان رنو دفه وسهيب اللي بلال في نفر جماعة ويكي ستي ندفه جراون داتو جيجو فقالوا نجأن ما أخذت غاري أبا سفيان تدفع بر أتى على سلمان وسهيب وبلال بلالي في سلماني في سهيب الردفع إنيو أبا سفيان كافر أغنقاوة في نفرين جماعة كانت كيسة تدفع فقالوا نجلن ما أخذت وانفون جلن سيوف الله سيف ربي وانفون من عدو الله عدو ربي الرا ما أخذها قودة فدتشوك أبو فدن جلن أي نمي تتين ملي ديتشير ديم تيدي قودة فدتشوك أبو سيف ربي عدو الرا مرمان فون جلن فقال نجد أبو بكر رضي الله عنه أبان بكر نجد قاري ما أخذت بكيكون سنيقالون أبو ملا ما أخذت وانفونه سيوف الله سيف ربي من عدو الله عدو ربي را وانفونه وانفرني عدو ربي را وانفرني سيف ربي ما أخذها وانفرتوك أبدو عدو ربي را وانفرني سيف ربي جدن يولي ناسوان إنيو فينيوغا سلماني سويبين بلال تاسا جرو جتشو فقال أبو بكر منجر رضي الله عنه الله جبنا سرافة جيسو أتقولون نجتني ما هذا إذا كان جتني لشيخ جارسا قريشيتين جتني جري أبي بكر جارسا قريشيتين أكملت كان جتو جري أكملت مر مسار رافو دموك أبا يوكاو مو سي أدوي ربي أكملت جتو يوكاو مو ونفر أتشوك أبو إسلال تنيا أكملت كان جتن جنان وسيدهم سيدي قريشيتين أكملت كان جتني سيدي قريشيتين أكنا جتني جد إغافي غافت فأتا ندفاني غادوبة جاري فأتا النبي صلى الله عليه وسلم إرغما ربي تدفاني فأكبره إرغما ربي تمن يا إرغما ربي نتكنا كنا جنان جاري أبا بكرين مو كنا جد أكستا يوكاو مو يو أبا بكرين مو لك اتمي جتشود أبا بكرين أكنا جد ركنا جنانين أكنا جد يا إرغما ربي جد فقال نجد إرغمان يا أبا بكر لعلك سنسع أغضبتهم إسان دلن سيفتن سيسيا جرين إسان دلن سيفتن سيسيا غاري لعلك تري أغضبتهم إسان دلن سيفته أكا غافيت يو جنمو لئن كنت يو تاتي أغضبتهم كان إسان دلن سيفتن مو يو تاتي لقد أغضبت ربك ربي كان كيدو قمت دلن سيفتي يجد القمان صلى الله عليه وسلم فاتاهم إستدفن فقال نجد يا إخواتا يا أبولوانكو جد أبا بكرين أما فقال أنكم أبا بكرين أغضبتكم إسنين دلن سيسي يرون سلاك نجد سنة إسنين دلن سيسي قالوا نجد لا لكن دلن سيمني جانين يغفر الله لك ربي سيف ها أرارا مجرين دعاء كتنيب يا أخي يا أبوليسا كين ربين سيف ها أرارا موتي بديك هندا لكن نتسيفين دلن نسيتين دلن إفما سيغون جاني راك إبانا رواه مسلم تدي كانوا جيز قولوا جتشسا ما خذها وجتشون أي لم تستوف إنغوتن حقها حق أيسي منه namticha kanarraa hin guuttanne jechuudha. Haqasii Abaa Sufyaan kanarraa hin guuttanne seefii rabbii haqasii jechuu isaaniiti. Waqawluu jechisaa yaa uqayya jechuun ruuyee odeeffame bifatii lamzaa fataamzaa wakasri alkaayii kasraa kaayitiin watakfiifil yaa'ii takfiifa taateen sasalphoo taateen waruuyee odeeffame bidammil hamzaa dammaa hamzaattillee
ukhayya jedhame وفتح الخاء فتح خاء أخا jedhame وتشديد الياء تشديد ياء اللي odeeffamee jira jechuudha haala kana hundaanu gabaabuma hadiisa kana raawwanni nuti argannu maali jennaan namni lallaafaan namni jechuudha si keessatti lallaafaa ta'e kabajamuuf guddifamuun akka barbaachisaa ta'e haqasaa eeguun akka barbaachisaa ta'e rahmata gochuufin akka barbaachisaa ta'e irraa hubanna jechuudha. Hadiisni 262 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجمان الله نجد أني في جد ارجمان وكافل اليتيم نياتشيسا يتيما أني نمني يتيما نياتشيسو كافل جتشو نياتشيسا غير يوكيني مويف قبافي نما يتيما فوق قبي في الجنة جنة كيستي جد ارجمان هكذا أكا كانت هاني جرجل جنة كيستي أني في نمني يتيما نياتشيسو akkanatti teenya jannata keessa jedhe ergamaan sallallahu alaihi wasallam wa ashaara ni akeeke bisabbaba quba isaatiin ni akeeke quba isaa arrabsituudhaafi wal wusxaa isii gidduu ni akeeke quba isaa isii arrabsituu shaadaa isii nuti jennuufi wal wusxaa isii gidduu akkanatti akeeke aniif namni jechuudha namni miskina nyaachise akkanatti taana jannata keessa wafarraja adda baasee bainahumaa gidduu isaanii adda baasee akkanatti akkana jechuun gidduu quba lamaan kana adda baasee akkanatti jannata keessatti teenyaa jechuudha jedhan subhaanallah akka jechuun waa lama jedhan waa lamatti fassarama tokko hanga qubattiin kun wal caaltu jannata keessatti wal caallaa ammanuma isa caala jechuudha gaaf tokko akkana jedhan gaaf tokko immoo gidduun kan koo gidduun isaa hanga qubattii kanaa walirraa fagaataa amma namani wanti tokko walirraa fageenyi hin jiru gidduu keenya wanti biraa hin jiru jechuu kenna jedhanii rawaahu جاري وأشار شيء رواه وأشار بالسباب فرب رواه البخاري بخاري تديس خنا وديس جتون حديث خنا راجع بام وتنينو ترجعنا كافل اليتيم جتون مو القائم بأموري نمد أبتو جتون بأموره أميرية ما كانتين نمد أبتو جتون جبام وتديس خنا راو نينو ترجعنا نمني مسكينة خدمينيا تشيسه جرات تشيسه khayrii guddaa kana jannata keessatti nabi Muhammadi wallaa kan ta'u irraa hubanna jechuudha gabaabumatti subhaanallah kana guddaa kana qaba jechuudha. Hadiisni 263 waan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe kaafilul yatiimi nyaachisaa yatiimaa yookaan namni yatiimaaf of qabee lahu yatiimni sun isaaf ta'ullee yatiimni sun aw li ghayrihi takkaawu moo nama biraatii ta'ullee yatiimni sun isaa ta'ullee yatiimni sun ahalii isaa ta'ullee yookaan immoo ahalii nama biraa ta'ullee namni yatiimaaf of qabe anii fi wahuwa inni kahaatayni akka quba kana lamaaniiti fil jannata keessatti akka quba kana lamaaniiti jedhee ergamaan rabbii quba isaa akeeke jechuudha. Wa ashaara ni akeeke arraawi raawiin wahuwa maalik ibnu anas jedhama raawiin hadiisa kana bisabbaabati wal wusxaa sabbabaadhaa fi wusxaa isii gidduu jechuudha. Sabbabaa jechuun isii arrabsituu taate ashaadaadhaa fi wal wusxaa isii gidduu kanatti akeekee aniif namni yatiima nyaachifnu namni yatiima nyaachisoo kanatti jannata keessatti tahaadha jedhe rawaahu muslim hadiisa kana odeessa. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam jecha ergamaa rabbii al yatiimu lahu aw li ghayrihi jechuuni ma'anaan isaa qariibuhu nama isatti dhiyoo yatiimni sun nama isatti dhiyoo ta'ullee awil ajnabii takkaa nama ajnabiyyaa inni eeggachuu hin dandeenye ta'ullee kan akka obboleessa isaa ta'uu danda'a yookaan immoo kan akka jechuudha ilma obboleessa isaa fa'aa ta'uu danda'a. Minuu isarraa fal qariibu dhiyoon mithlu fakkii anta fulahu ati of qabuuti ummuhu haadha isaatiif aw jadduhu takka akaakayyuu isaatiif aw akuuhu takka obboleessa isaatiif aw ghayruhum takka nama isa malee jiru jechuudha min qaraabatihi qaraabaa isaarraa wallahu aalam rabbumatu beekaa ummii kana bakka inni fidee keessa galchee nawawiinis rabbi suna beekuuti inshaallah gabaabumatti hadiisa kanarraa wanni nuti hubannu maali jennaan gaariidha akka yatiimaaf rahmata gochuun dirqama ta'e akka yatiimaaf rahmata gochuun gaarii ta'e irraa hubanna jechuudha. Hadiisni 261 wa'anuhu qaal ni jedhe qaala rasuul sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe laysal miskiinu miskiinan jedhamu jedhe in taane miskiinan taane allazii innichi tarudduu isa deebiftu attamru tamiriin wattamrataani inni tamiriin lamaa fi tamiriin tokko isa deebiftu miskiinan jedhamu. Namni kadhatee keessa deemee
naa kennaa jedheen naan ati tamirii tokkotti kennite naan sirraa deebi'u sun miskiinan jedhamu jedhe ergamaan sallallahu alaihi wasallam. Nuti silaa miskiina isatti beennaami. Wala luqmatu wal luqmataani ammoo luqumaan tokko kan isa deebiftu wal luqmataani amma luqumaan lama kan isa deebiftu inni sun miskiinan jedhamu bar. Innamal miskiinu miskiina jechuun allazii isicha yata'affafu isicha of qabu isa dhoffatu rakkina isaa sitti himatu ati garuu dureessa seeta inni rakkataa du'aadhaa bar ati rakkina isaa nagartu inni sun rakkina isaa ibsataa jira kaa isa kanaafuu miskiina jechuun isa rakkina isaa dhoffatu isa tirraan beenne isa kanatu miskiina jedhama sadaqaan illee yeroo ati isatti saddaqattu irra caala jechuudha subhaanallah muttafaqun alayhi hadiisa riwaaya Bukhaarii Muslimii jechuudha. Hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti hubannu maali jennaan miskiinni inni jechuudha miskiinaa fi tola ooluun khayrii guddaa akka inni ta'e irraa hubanna ammoo miskiina jechuun maal akka ta'e irraa hubanna jechuudha miskiina jechuun isa keessa deemee naa kennaa maaloo naa godhaa dee kadhataa ooloo osoo hin taane isa of qabee ati miskiinummaa isaa si dhoffatee jennaan ati irraa beektee kennituuftu caala jechuudha. Adeemni dhiiqoo riwaayaa kana inshaallah boritti deebina bakka kana bullaa wasallallaahu alaa nabiyyinaa Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.